Hungaa fi baramaadha. Caatii warri halaala jedhee dhiibullee ima jira. Caatiin haraam. Haraamummaa isaa ulamaani daliila 45 ol fidatan. Nama rabbitti amanee daliilli tokkollee hin gaya. Nama rabbitti amanee daliilli tokkollee hin gaya. Ulamaa'in daliila 45 ol fidatanii kitaaba irratti allafan. Har'a odoo kitaaban ta'in hisaabumaan yoo laalle jimaan dhiibbaa isiin ibaada irratti hin geettu, dhiibbaa isiin maatii irratti hin geettu, dhiibbaa isiin hawaasummaa irratti hin geettu, dhiibbaa isiin qabeenya fi misooma irratti hin geettu herreegamee keessaan bahu. Dhiibbaa isiin gara fayyaatiin, gara maatiitiin, gara hawaasummaatiin, gara biizinasaatiin. Haraamummaan tokkichuu hingaa. Kanaaf jecha caatiin haraama warri ulamaan naannoo adda addaa warri halaala jedhuun warri immoo nama haraama jedhuun kana innuu haraami hin beeku jedhuun hin jira. Fakkeenya viidiyoo kan kiyya yoo dhagaye namoonni hedduun ulamaan gurdaan nullee gurdaa jennuun kan nu kabajnu innuu haraami hin beeku. Caatii maal haraami isatoo haraami caatiin halaala warri jedhuun jira. Garuu ragaa ittiin qaban. Nuti ragaa 45 ol qabna caatiin haraama ta'utti. Caatiin shubahaata jedhan fakkeenyaaf. Shari'aan shubahaata itti kalaayaa jedhamu dhiisaa jedha. Dhiisaa jira. Alaa kulli haal caatiin haraama. Yeroo guddaa caatii irratti hin dhugaa fi haara wallee miti naamu. Caatiin muskira keessa seenu seera muskira keessa seenu. Caatiin hin macheessiti. Warri irraa ittisu hin macheessitu. Biizinasii biyya keenyaa san irra dhaabata. Amma mootummaan nuti xiyyeeffattee jirti. Machaa'uun namni tokko machaa'uun maali? Ragaa qabatamaa mutawaatira. Namni kana dhageeffatu ka dallanullee jiraatu akkuma inni haraama jedhee halaala jedhee konfidensii dhibbarraa dhibba haasa'u an caatiin haraama jedhee dhibbarraa miliyoona 2 godhee haasaya. Yoonni dhibbarraa dhibba caatiin halaala jedhe an dhibbarraa miliyoona 2 caatiin haraama jedhee konfidensii guutuun haasaa jechaadha. Haraamuun machiin isii maali? Hisaaban qabdu. Uf nama wallaalchisuun namni gamoo gubbaa jiru hin bararra jedhee gamoo gubbaa lafa dha'ee du'uun halkaniif guyyaa addaan wallaaluun dhiiraa dubartii addaan wallaaluun namu argu kanaa beekuu dhabuun bariitee dhiitee addaan beekuu dhabuun kun herreega. Warri baqqaasu maal jedha hay kijibaa tooriidha wanni akkasaa jimaayyoo. Alaa kulli haal mas'alaa fiqhiyyatun ijtihaadiyyatun far'iyyatun mas'alaa fiqhiidha. Mas'alaa ijtihaadati. Namni halaala jedhelleen ما حلال جتي أنا لا يكفر ولا يبدأ ولا يفسق. من قال بحرمته لا يبدأ ولا يفسق ولا يجهل كما يجهل بعض الناس. نمني سين حلال جتي جاهلاهم بيكو مال. على كل حال جمان maka naannoo garitti rakkoo malee naannoo garitti qama uunuu nama guddarraa haraama durri jedhan nama jimaan deemu hin salphata. والإثم ما هاك في قلبك وكرهت أن يطلع عليك الناس. ما سيجدان وان قلبك كيسك قوقته نمن رأس أرجو جبت. أما كين يفجما namni rogaan namni tartiiba qabu naannoo garitti yoo qabee deemeen durroon badu jimaan deemame ta'u edaa mucaan badee jira edaa durroomee jira siin jedhan nama tartiiba hin qabne naannoo garitti ulamaan gurguddaalleen akka qama'uun jira. Alaa kulli haal jimaan haraama na'am. Namni yeroo barbaadu mazaaja akka feete yeroo bar itti toleen salaata yeroo ittiin tolin hin dhiisa yeroo nashaaxaa ramadaanaa hin salaata
yeroo jum'aa hin salaata, walgahii hin salaata, yeroo naannoo Oromiyaa keessa deemu waytii qaroo nafaqaa wayii qaba. Nafaqaan kun hin salaatu. Yoo guyyaa bakka du'aatti wal argamu namni bishaan salaataa fudhatee deemu isa. Abbaa ebaluu sila maaliin salaattanii mi xahaaraa qabdan yoo jenneen rabbi akka keetii haliimii naan jedha. Rabbi uf seeta. Rabba kee akkasii dhiphaa kana seeta rabbiin haliimii obsa qaba akka namaati. Rabbi yoo obsa qabaatillee najisaan salaatuu siin dhiisu yoo jedhuun rabbi obsa qaba naan jennaan na'am rabbi obsa qaba silaa bakka kaanuu si fuute jedheeni achumatti wal dhabnee qariyummallee achumatti dhaamatti na'am. Kanaaf jecha namni akkanaa salaan isaan fuudhamu. Har'ain amana boruun kafara jechuudha. Salaata jechaan iimaan. Salaata dhiisi jecha innal ladhiina aamanu thumma kafaru thumma aamanu thumma kafaru. Warri akkana muzabzabiin. Har'ain amana boruun kafara boruun kuni hin ta'u haraama. Islaamumatti seenuu jechuun hin danda'amu nama kanaan. Naam. سجود الصهو يجان مال سجود الصهو يجان سجود وان دغتن قرچن يجان وان دغو فكي وان دغتمو صلاة كان كيسة واجبات جلاني وان سجود الصهوين قرچ تجا أركان جلاني سجود الصهوين هم قرچ لكن وان دغتن سنم تقيو ركعة دغت سجود يو دغت فاتحة yoo dagate ganaa ka'ee fidee waan dogongora argame san waan qurcu jecha sujuudu sahwiin tokko waa sadiitiif karaa godhamte tokko waa takki nama salaata hir'uu salaate jedhanii yoo yaadachiisan ka'ee waan hir'isan guuttate hir'ina lammaffaa ka tirfii salaatu ziyaadaa salaatu sadaffaa hin shakka raka'aa sadii moo afur salaatee shakka izan shakkii oofee lakkoofsa gadhaanu qabatee sadii moo afur yoo shakke sadii godha lama moo sadii yoo shakke lama godha tokko moo lama yoo shakke tokko godhee eegasi aakhirarra waytii attahiyyaata taa'ee salaama odoon baafatin raka'aa sujuuda lama sujuuda bu'a kanatuuyyuu sujuuda sahwii jedhama. Ayyee namni qilleensa rakkisu ka hafuurri namarraa ba'u kuni fedha isaatiin irraan baane hin rakkisamu amma zilaaqii irraa baya akkasuma fincaan illee akkasuma irraa baya kuni adada salaanni gahuu waddaatee akkasuma salaata. Fakkeenya zuhuriin gahe wayituma san deemee waddaatee akkasuma salaata. Akkuma jiru san fakkeenya magarii fincaan irraan dhaabatu zilaaqina deemee waddaatee sunnaa salaatee waajiba salaata odumaa fincaan irraa bu'u. Bakka fincaan irraa bu'u san akka uffata isaan najjiseessine akka yookaan masjida yoo dhaqe najjiseessine waan jiidha gara qaamaan dabarsine qaama saalatti irratti fayyadamee waan jiidha gara uffataan dabarsine fayyadamee odumaa gabbu'aa jiru salaata. Odumaa gabbu'aa jiru akkasuma fattaqullaha mastata'tum. Fakkeenya nama qilleensa irraan dhaabanne odumaa qilleensa dhaga'u kanas maal irraan dhaabatu fattaqullaha mastata'tum. Haga dandeettan na sodaadhaa waan rabbi jedhe akka inni danda'u kana na'am. Kuni rakkoo har'a jiru waa'ee qabeenya abbaa manaatiif haadha manaati. Dubartiin takka yoo inni qabeenya isii dura horate yoo fuudhe qanii addaan bayan ragaa sobaa fiddee qabeenya waliin jettee yoo irraa qoodatte dunyaan tun isii halaala haraama isii halaala sanii miti. Dubartiin yoo qabeenya isii dhuunfaa namatti fiddee ka odoon fuudhini
qabeenya ka abbarraa isii galee ka dhaaltummaan isii argatte fiddee qabeenya isii walitti dabalanii qoodamte malee odoo qabeenyuu guddaa isirrattu horadhe haga fudhattu qabdi malee qixxeen fudhattu. Hattan haala inni jirre keessatti yoo ilma qabaatte harka 8ffaa fudhatti. Yoo inni ilma qabaate harka 8ffaa fudhatti yooma inni du'e. Yoo inni ilma hin qabaatiin harka 4ffaa fudhatti malee qixxee qoodan kun hin jiru amantaa Islaamaa keessa. Maaliifii kun dhiira miidhuu jedhama. Kanaaf isiin carraa qabdi. Dubartii kan itti yaadu nama baay'eedha dhiira namni hedduu. Dubartii abbaan itti yaada, obboleessi itti yaada, abbaan manaa itti yaada, dhiira eenyu itti yaada. Dubartiin asii deemtu carraa nama biraatti itti heerumuu qabdi. Laakiin dhiirti yoo sababeen fuudhuuf qabeenya qabaatuu qaba. Maatitu dhiirri haadha ofii horata, obboleessa horata, obboleettii horata, itti gaafatamummaa guddatu bira jira jecha baasii dhiiratu guddaadha. Kanaafi namni akkanaan qoodate dunyaa haraamaa qoodate haraamaa hin bakka'u intalli Islaamaa waan kanarraa fagaatuu qabdi. Naam. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya inshaallah sagantaa irraa kanumaan xumuruuf waan deemnuuf nama waan dhagayetti itti fayyadamee itti dalagee itti milkaahee har'allee beekumsa rabbi gabbaree fuuldura rabbiititti illee rabbi irraa jaalatee nama milkaa'u rabbi nu haa godhu inshaallah haga sagantaa haarawaan fedha rabbii olaaneetiin torbaan walitti deemuun nagaan nu tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.